Guyyaa irraa mata duree akkaan barbaachisaa ta'ee fi akkaan murteessaa tokko qabadhee dhufeetiin jira. Innis yeroo qormaata gurguddaa keessattuu qormaata biyyoolessaa kan akka seensa yuunivarsiitii barattoonni kutaa 12 fudhatan yookaan eega yuunivarsiitii seenne yuunivarsiitii keessatti qormaata gurguddaa kan waggaa dabruudhaaf fayyadan faayinaal semestera faayinaalaa haa ta'u miidii haa ta'u takka immoo akka barattoota warra doktoroota hakimoota fayyaa baratan fa'aa kan oral examination takka immoo qormaata afaanii kan eega waggaa guutuu baratan booda waan waggaa guutuu baratan afaaniin gaafataman ta'us qormaata akkasii bifa akkamiitiin irra aanuu dandeenya kan jiruudha. Inni kun mata duree akkaan barbaachisaa fi haalaan murteessaadha. Barnoota keessatti barnoota milkaa'uun takka immoo qormaata irratti qabxii gaarii galmeessuun wantoota qormaata dura goonu qofaan takka immoo qayyabachuu fi barnoota dubbisuu qofaan daree sirriitti hordofuu qofaan waan murtaa'uu miti. Barataan tokko barnoota baratu sirriitti dubbisuun sirriitti qayyabachuun akkuma barbaachisu wanti jala bultii qormaataatii fi yeroo qormaata irra jiru godhus haalaan murteessaadha. Yoo barataan tokko hangamillee qayyabachaa oolus hangamillee dubbisee qaaxiraa bulus wanni inni qayyabate guyyaa qormaataa san sirnaan hojiirra oolin qo'achuun isaa dubbisuun isaa dadhabbiin isaa bu'aa tokkollee hin qabu. Kanaaf tooftaawwan qormaata ittiin injifachuu dandeessu kan qormaata kamuu irra aanuu dandeessu kan akkaan murteessaa ta'an saniin siif himaatii na dhageeffadhaa. Jalqaba irratti qormaataaf yeroo qophii taasistu sadarkaa sadiitti adda goona. Qophii qormaataan dura barnoota sirriitti hordofuu fi dubbisuun taasistu, qophii jala bultii qormaataa irratti taasistuu fi wantoota yeroo qormaata irra jirtu gootuudha. Isaan kana keessaa qabxii lama irratti hin xiyyeeffadha. Jala bultii qormaataa irratti qophiiwwan taasisuu qabduu fi yeroo qormaata irra jirtu wantoota godhuu qabduun siif hima. Yeroo jala bultii qormaataa irra qabxiiwwan gurguddoo kan godhuu qabdu jira. Qabxiin tokkoffaan qalbii moohataa qabaachuu fi tasgabbaa'uudha. Ani muuxannoo waggoota hedduu keessa kan yeroon barnoota meediisinis baradhus ta'e iddoo adda addaatti argu barataan hangamillee qayyabachaa oolus hangamillee dubbisuus yoo tasgabbii hin qabaanne yoo qormaata sodaate yoo ni miira niin kufa niin akkanaan ta'a je'ee baaragee sodaa keessa gale wahuma qo'atee fi wanta sirriitti beeku dhiisii maqaa isaatillee gaafa dagatu qaba. Kun immoo bakki irraa maddu tasgabbii dhabuudha. Hubadhu qormaanni akka tapha kubbaa miilaati. Hangamillee qo'attanis hangamillee qophii gahaa taasistanis yoo sammuu teessan hin qophii hin taasisin yoo sammuu teessan hin tasgabbeessin qabxii gaarii galmeessuu hin dandeessan. Taphattoonni kubbaa miilaa hangamillee leenjii godhanii tattaafatanii waan godhanis yeroo dorgommiidhaaf dirree dorgommiidhaa seenan yoo tasgabbiidhaan hin taphanne yoo baaragaan taate goolii garee kaan irratti galchuu dhiisii ifirrattuu galchuu malan. Qormaannis akkasuma qabxii gaariin argamse jettee seentee garuu waan si kufisu hojjechuu dandeessa. Dirree qormaataa qalbii injifatamaa qalbii kufaadhaan seenanii qabxii gaarii galmeessuun hin danda'amu. Kanaaf miira kee to'adhu niin dabra ji'iitii yaadi. Ammas hubadhu barataa cimaan qabxii gaarii galmeessu sunis waa hunda beeka jechuu miti. Qormaata irraa gaafii hedduu dhaba. Atis hangamillee qo'attus gaafii wallaaluun si baareessuu hin qabu. Waa hunda qo'adhee hin fixne miira juun hin sodaatin. Barataan qabxii tokkoffaa fidu sunis waa hunda fixeetii miti. Garuu waan danda'u mara godheetii gara qormaataa seena. Atis takka jala bultiin qormaataa geenyaan wanti godhuu dandeessu hin jiru. Humnaa fi dandeettiifin hammi rabbiin siif kenne yaaltee jirta jechuudha. Kanaaf tasgabbaa'i. Qaamaa fi qalbii kee miira niin danda'an guuti. Ifitti amanummaa daangaa hin dabarre qabaadhuutii gara qormaataa seeni. Rakkachuu fi dhiphachuun bu'aa qormaata keetii gad buusuu malee humaa bu'aa tokkollee argamsiisuu hin danda'u. Kanaaf hedduu hin dhiphatin. Qabxiin lammaffaa yeroo jala bultii qormaataa meeshaalee qormaataaf si barbaachisan dursiitii qopheeffadhu. Namni ganama yeroo gara qormaataa deemuuf deemu ganama yeroo karraan gad bahu takka immoo eega qormaataaf bahee konkolaataan karaa walakkaa gee takka immoo eega mana barumsaa fuuldura gee qalama uffata yookaan xalayaa iddoo qormaataa san ittiin seenu manatti irraanfachuu isaa gaa yaadatu hangam rifata. Rifaatuun kun immoo hangam takka qalbii isaa jeeqee qorumsa isaa irratti hoo dhiibbaa qabdi. Kanaaf akka akkas hin taaneef gaafa boru qormaataaf deemtu halkan isaa wantoota si barbaachisan hunda qopheeffadhu. Yoo dandeesse ati halkan saniinuu eegin guyyaa waa hunda qopheeffadhu. Xalayaa iddoo qormaataa ittiin seentu yoo uffanni si barbaachisu uffata kophee waa hundi kee walirra kakaayame yoo iddoon itti qoramtu fagoo taatu taate iddoo qormaataa sanitti dhiyaachuudhaan
yeroon akkasitti hin dabarre wanti miira kee jeeqan wanti ati akka jeeqamtu si godhan kamuu yeroodhaan furamuu qaban wantoota akkasiirraas fagaachuu qabda. Wantoota akka xalayaa seensaa takka admission kaardii qalama goggogaa haayixuu qartuu fi wantoota biroo kan na barbaachisan jettu hundaa'u dursii qopheeffadhu. Iddoo si qofti takka immoo namni akkaan amantu qofti irraa fuudhuu danda'u haayi. Kun yaaddoo fi dhiphina qormaataa irratti si qunnamuu malu ni xiqqeessa. Galgala san meeshaa hunda qopheeffattee waan jirtuuf sammuun tee tasgabbii argata. Akkasumas qormaataaf qophii ta'uu kee agarsiisa. Kanaaf daftee raftee ganama yeroon ka'uuf si gargaaruu danda'a. Kana malees ganama yeroo hirriiba irraa dammeeyte saffisaan gara qormaataa akka deemuu dandeessuuf si gargaaruu danda'a. Wantoota si jeeqanii miira tasgabbii si dhoorkan kamiyyuu irraa fagaadhu. Dursii itti qophaa'e. Dursanii itti qophaa'uu dhabuun sababoota akka yeroo nama jalaa dabartu taasisan akkasumas nama jeeqan kan iddoo qormaataallee eega seenan booda waaniin akkas godheef waaniin yeroodhaaf hin dhufiniifiin akkana ta'e miira juu takka sheenaan akka nama keessatti uumamtu wantoota godhan keessaa isa tokko waan ta'eef isa kanarraa fagaadhu. Qabxiin sadaffaan hirriiba gayaa rafuudha. Guyyaa boru qormaata qabda taanaan qormaanni sun immoo wantoota arra takka galgala kana dubbistu qofaan kan argamuu miti. Qabxii gaarii galmeessuun halkan san qo'achuu qofaan bu'aa dhufuu miti. Kanaaf qormaata boru qoramtu suniif akka wantoota ji'a tokko dura waggaa tokko dura ji'a jaha dura qo'attellee yaadachuu dandeessuuf hirriiba gayaa rafuu qabda. Hirriiba gayaa argachuun fayyaa keetiifis sammuu keetiifis tasgabbii keetiifis haalaan barbaachisaadha. Qormaanni waan guyyaa yookaan torbaan tokko keessatti qo'atteen bu'aa argamu qofaa miti. Wantoota waggoota lameen dabran takka immoo waggoota tokkicha dabre qo'achaa fi barachaa turte akkasumas shaakalaa turte yaadachuu fi wal qabsiisuu gaafata xiinxaluu gaafata. Kun immoo sammuu nagayaa tan fayyaa qabdu tan tasgabbii qabdu tan hirriiba quufte qofaan dhufuu danda'a. Kanaaf immoo hirriiba gayaa argachuun furtuu barbaachiftuudha. Kanaaf jala bultii qormaataa irratti hirriiba gayaa rafuu hin dagatinaa. Inni afuraffaa fi qabxiin barbaachisaan inni biroo ammaas eega galgala hirriiba gayaa raftan booda ganama isaa ciree yookaan faxara gayaa sirriitti nyaachuudha. Ciree yookaan faxara sirriitti nyaadhaa. Barattoonni tokko tokko qormaataaf baay'ee dhiphachuudhaan kan ka'e fedhinnaan nyaataaf qaban baay'ee gad bu'aadha. Nyaachuuf yoo jettanis isinitti toluu dhiisuu danda'a. Ta'us nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf soorata madaalawaa nyaadhaa. Ammas faallaa kanaatiin barattoonni tokko tokko gaafa qormaataa jala bultii ganama isaa faxara yeroo nyaatan faxara bifa bareedaan nyaadha jedhanii daangaa ala dabarsanii nyaata hisaaba garaaf guutanii yeroo qormaata irra ta'an qormaata irra taa'uu dadhabuu garaan isaan dhukkubuu garaan isaan boqoquu takkaa immoo yeroo tokko tokko sagarummaan isaan dararuun isaan mudachuu danda'a. Akka akkas hin taaneef ammas nyaata nyaattanis jiddu galaan godhaa qiyaasumaan haa ta'u. Sababa yaaddoon natti heddummaatteef fedhii nyaataa kiyya irra ta'e kanaafuu hin nyaadhu agabuun dhaqa jettanii garuu hin dogongorinaa. Qormaatuma sanuu sirriitti hojjechuudhaaf humna isin barbaachisa. Sammuun ilma namaa qaama keenya bakka kamuu olitti soorata barbaada. Yaaduu, hubachuu, xiinxaluu, yaadachuun enerjii gahaa argachuu barbaada. Kanaaf immoo yoo nuti nyaata enerjii gahaa qabu nyaanne qofa sammuun keenya enerjii argatte. Yoo sammuun enerjii argatte immoo qormaata bifa gaariin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ganama ciree osoo hin nyaanne gara qormaataa hin deemina. Qabxiin xumuraa yeroon gara iddoo qormaataa deemuudha. Galgala hirriiba gahaa argachuuf yeroon raftus gaaf tokko tokko hirriibni si qabuu diduu danda'a. Keessattuu yeroo jalqabaatiif qormaata biyyoolessaa yookaan qormaata guddaa ta'e tokko qoramuuf yeroo deemtan sodaa fi yaaddoo guddoo irraa kan ka'e hirriibni dafee dhufuu dhabuu danda'a. Kanaaf yeroo hunda yeroon akkasitti hin dabarretti qophaa'e wantoota hirriiba si dhorkuu danda'an ofirraa fageessi hanga dandeessutti yaaddoo xiqqeessi. Ammas beekamu yoo galgala yeroodhaan hirriibni si qabuu didee ganama immoo daftee dammaquu dhabuu malta waan ta'eef wantoota si dammeessan wantoota ganama yeroon akkasitti hin dabarre godhan qopheeffadhu. Alaarmii haa ta'u yookaan namni akka hirriiba ganama si kaasu nama godhadhu maatitti dhaammadhu. San booda eega ganama yeroo kaate ciree nyaatte booda iddoo qormaata yeroon argame. Kana godhuun sammuu tee tasgabbeessuu danda'a. Yeroon qormaataa wiliidha jettee hin turin. Yoo dandeessi iddoo qormaataa daqiiqaa 30 hanga sa'aa takkaatti dursiitii achitti argame. Kutaa qormaataa barbaaduudhaan yookaan immoo eega kutaa qormaataallee yoo kan beektu ta'e achi daftee dhaquu dhabdee yeroon si dabartee namni amala hamaa qabu maaf hangana turte siin jee miira kee akka hin jeeneef yeroodhaan dhaquun gaariidha. Yeroo qormaata irra jirtan miirri dheebuu akka isinitti hin dhagaamneef
dhangala'oo sirriitti dhuguun barbaachisaadha. Kun xiyyeeffannoo keessan dabala. Kanaaf yeroo gara qormaataa deemtan ammas bishaan takka immoo wantoota dhangala'oo dhuguu dandeessan harka qabattanii deemullee hin dagatinaa. Kanaaf wantoota kana jala bultii qormaataa irratti wanti godhuu qabdan.